Haala biyyi kun keessa jirtuu fi maqaa kee naa ibsi. Ani Malkaamuu Mootummaa durumaa kaasee waan barbaade haasa'uu nan danda'a garuu maqaa koo dubbachuun jaalladhu maqaa koo inni. Malkaamuun eenyu daree? Malkaa baatee Malkaamuun anumadhaa. Xiqqoo. Naagaleera. Tolee maqaa kee nu ibsiteettaa. Mee haalli biyyi kun keessa jirtu nu ibsi. Ani dhugaama isaa dubbachuufi an jireenyuma biyya kanaan baqadhee ba'a rakkuma carraa ta'ee too hin biyya kana dhiisee baharuu natti dhuftee korojoo koo fudhadhee korojoo nakee moo waan biraa jiran sitti fakkaate waraqaa deeggarsaa fi waraqaa eenyummaa baafachuufi kan hin gannatti deddeebi'aa ture dookimentii koo kan kutaa 8 kutaa 10 kutaa 12 duwwee keessadha jireenya biyya kanaa immoo keetti siibsuun qabu maaliifi jireenyi baay'ee ulfaachuurraan kan ka'e amma durii wanti si gammachiisu waan jiru amma wanti si gammachiisu dur amma yoo sakaan dhiiste oduu gammachiisaadha ni girgiddaatti waan laxxafu amma garuu wanti oduu gammachiisaa faa girgiddaatti laxxafamu wanti waan itti laxxafamu girgiddaatti yoo argite abaluu jalaa manni gubatee buukii akkasii irratti lakkoofsa baankii akkasii irratti gargaarsa nu godha iddoo akkasiitti buraayyuutti sabbataatti waldaa ijaaruuf hennaa buukii akkasii irratti gargaarsa nu godha waan akkasii guutu amma jireenyi biyya kanaa kun mataan nu ba'uu fedha amma kana duwwee miti keessuma amma nuuni waa'ee borii keenya yaaduu dhiifneerra maaliif seeti amma kitaabni amma mul'ata kee dhugoomsi waa'ee borii kee yaadii kitaaba akkasii dubbisaan jiru maaliif waa'ee borii keenyaa yaadna taanaani mana kiraa yaadna waa'ee borii keenyaa yaadna taanaani isa bor dubbiin ka'uu yaadna amma qaala'insa uummataaf haadha manaaf abbaa manaa meeqa tolii kaa'eera yeroo isin jiru keessumaa isa dubbii immoo dubbii amma maal taasee amma dubbii kana yeroo hundumaa ka'uurraan kan ka'e etu akka carraatee guyyaa tokko nagaa ta'e oole biyyi nagaa miti innaa namni kee maaliif dubbiin ka'in ooleen. Amma wanti akkasii kuni sammuu keenya rukuteera sammuun keenya rukutamaadha amma kan biraa irratti immoo maal seete numti mataan keenya oliin jaallannu oliin kabajnu waliin gaddinu addunyaan akkamittiin nuu gadditi amma fakkeenyaaf wanta si dhibu tokkoon sitti hima yeroo baay'ee ijoolleen keenya babbareedanii kokkolfanii mimiicatanii suuraa ka'anii toora miidiyaa addunyaatti baasu. Biyya kanaaf ta'eera jedhanii madhiisu gaa maaliif nun babbareennee sababii suuraa kaanu kamna duwwee miti miidiyaa mootummaa yoo ilaalte lafa qamadiin jiru Finfinnee keessaa lafa riizoortiin jiru bakka babbareedaa darbee immoo ispaaltii Adaamaa Finfinnee gidduu duwwee waraabanii gadhiisu sadhoqqeen makiinaa qabatee rufa waraabanii gadi dhiisan kana qofaan hiyyeessumti keenya illee jechuudha hiyyeessumti keenya. Gargaarsa kadhachuuf jechuudha gargaarsa kadhachuuf jedhee suufii ollaa isaa irraa ergifatee raatee miidiyaatti dhaqee gargaarsa kadhatamaa hin jiru amma numtiyyuu balleessaa guddaa qaba kana qofa immoo miti amma miidiyaas yoo ilaalte sirbas yoo ilaalte nama booka onatee cooma muru malee nama boombaa dhugee shiroo nyaatu hin argitu akka jechuun addunyaamti yeroo teessee TV keenya ilaaltu. Gargaarsa Ameerikaan fa'aa gargaarsa nu gaafatti maaliif cooma murree booka onachaa irra eessaa hiyyeessa fakkaannu namni lafa saaxoon jiru lafa hiyyeessi jiru waraabu hin jiru lafa bookaa lafa maalee kana duwweettaati isa nuuni fa'aa amma sirbuma irratti isa nuuni diina garaa gubuuf ennee olutaallee gadu taallee sirbinu fa'aa isa nuuni olutaallee gadi buunee sirbinu diina garaa gubuuf ennee faranjiin quufanii fereggeexu gargaarsa nurraa kutti. Egaa yaada baay'ee nu kaasteetta galatoomii akkan ilaalaa jirutti korojoo eebbachaa jirta korojoon kun gara biyya hambaa deemuuf jettaa? Biyya hambaa maali? Amboo isin deemaa jira. Amboo deemaa biyya hambaa maali naqu ani waa'ee jireenya biyya kanaa akka itti si ibsu iyyuu hin qabu baay'ee isa yeroo baay'ee maal taasise ani biyya kanaa ba'ullee kan yaaduu fi ani akkuma itti mootummaa iyyuu koma dhunnabe numti mataan keenya iyyuu sirrii miti. Tasgabbaa'ee uummata biratti dhiyaata waan ta'eef mootummaa wajjin wal hin tuqsiisin gaaffiin si gaafadhe kanaa fi waa'ima biyya kanaa wantuma xinnoo naa ibsin jedhe malee atoo wantuma garaa kee keessa jiru hundumaa nu ibsite. Waan garaa koo keessa jiru koo waan xeerii garaa siin jechaa hin jiru man waan garaa koo keeru waan sammuu koo keeruun sitti maara malee ilaaga maal ta'e siite namni akka aadaa keenyaatti bulaa jiru hin jiru namni uffata aadaan keenya uffata duwweetti fakkaateera. Aadaan keenya wal gargaaruu ture. Aadaan keenya waliif yaaduu ture. Aadaan keenya wal guddisuu ture. Aadaan keenya tokko ta'uu ture. Aadaan keenya wal jaallachuu ture. Garuu namni keenya aadaa uffata irratti fudhateera. Amma fakkeenyaaf yoo tikaatee wayyaa ammayyaaffattee kun aadaa keenya miti jedha. Yoo tikaatee paastaa nyaattee paastaan aadaa keenya miti siin jedha. Kana qofa miti.
ati ammati isa aadaa keenya ta'e yoo bishaan laattee fi yoo bishaan namni tokko si kadhate aannan laattaa fi ati garuu yooti bishaan gaafatte ofiisaati haayilaandii sitti gurgurata isa aadaa keenya ta'e immoo kana qofaa miti waan addunyaan jaallatu yooti kaatee hojjette kun aadaa keenya mitiidha maaliif annaan galle amma keessumaa artistoota irratti maal godhu seeti yooti kaatee sirba tokko hojjette biyuun kee 200 xiinxaltoonni immoo 300 kan irratti xiinxaltootumaa fi garatti galagaluudhaan biyya kana keessatti beekaa baay'atee wal cannaqaara natti fakkaata akka inni ilaalu irratti keessumaa kan baay'ee aaree siin jechaa jiruufis kanuma wanta isitti keessaa tokko immoo sababii fiilmiin galma aadaa Oromootti hin eebbifamneef sitti immoo kunoo bakkee keetti hojjetamee eebbifamaa oolu kan si aarsu tokko immoo sitti immoo artistii Oromoodhaani gaafa inni sirba jaalalaa baasu qabsoorra irraa maaliif sirba jaalalaa baastaa garuu immoo haadha manaasaa immoo taagibeenyaa leeshii afeera singubumma kun keessumaa kan biraa immoo sittanii gaafa artistoonni keenya maqaa goototaa muraasa dha'anii sirba baasanii maqaa goota isa ganda keenyaa waamnee jedhee arrabsee footoo suuraa artistii sanaa galabbatee postota kana qofaan etuu jajjabeessuun jiru etuu wal guddisuun jiru etuu wal jabeessuun aadaa keenya ta'eeru etuu artistii jabeessuun jiru ofiisaatii mana keessa taa'ee artistii jajjabeessuudha dhiisee galabbata tokko immoo sittanii gaafa inni viidiyoo bareedaa hojjete namni miidiyaatti baasuuf hin jiru garuu gaafa inni dogoggoree akkaawuntii qabu hundasaadhaan fuudhee ittiin arrabsaa oola kana dhagaala kan naarsaa keessumaa immoo kan innumti an qabsaadha siin jedhu innumti sirba siyaasaa naa baasi siin jedhu sirba isaa kan kaatee dubbiin booree taatee seddu sana maaliin dhaggeeffate ciisee raatee erfooniin dhaggeeffate kan kaatee dubbiin booree taatee seddu kana dhalaa siin galulaa sammuu sirkuta kana dubee immoo Oromoon tokko haa ta'uu hidhii sobee maraata haadha manaasaa immoo manaa hiikee raatee nama biraa fuudhee wajjiniin jiraata nama akkasiifaa wajjin jirra ani kanaafiniti mootummaa qofatu sirrii miti nutu hundi keenya iyyuu sirrii miti an ofii kootii gaan ta'anii anumti iyyuu sirrii miti kan isin jedhuuf kan amma maalidha beektaa akka baay'ina amantii keenyaaf akka baay'ina amantaa keenyaaf akka baay'ina amantootaaf akka baay'ina gosa amantii garaa fi nutu gammadee bula ture garuu akka meenya keenyaaf akka gaarii olii yaaduu dhabuu keenyaaf akka gaarii hojjechuu dhabuu keenyaaf akka nuun wal guddisuu dhabuu keenyaaf akka nuun tokkoomuu dhabuu keenyaaf akka amaa walii yaaduu keenya dhabuudhaaf bara baraan bu'aaf galatan kana caalaa seen kot maqaa keenyatti maqaa koo yoo sitti fe'u natti barbaada Jooraa tolee dhaggeeffattoota keenya Jooraan yaada bareedaa nu fidee dhufee ture yaadi isaa akkuma dhageessanidha tokkoomaa jedhee yaada bareedaa uummata keenyaaf dabarsee deeme qophiin keenya akka itti fufeetti jira nama biraadhaan hamma deebinee wal arginutti nagaan tura. Hayyoo hordoftoota keenya ammas dargaggoo biraadhaan deebinee dhufneerra qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira mee maqaa kee nu ibsiitii haalli jiruuf jireenyi biyya kana keessa jiru maal akka ta'e miidiyaa keenyaaf ibsi. Maqaan kun hafa turu waa'ee jireenyaa sadetteen waa'ee isaan sitti dubbachuu barbaade. Tole. Jireenya illee naman gaafatan jireenya sasiyaanaa nuun amma waa'ee jireenyaa uummanni mandara kana keessa jiru hundumti keenya walii gallee waa'ee jireenyaa magariisaan barreessinee diimaadhaan erga balleessinee turreerra. Lama gama sanaan argita gama sana argaa jirta miti nuun jireenya achitti dhiifnee ofii keenya addana ta'aarra. Walii galuu hin dandeenye kaa jireenya wajjin walii galuu dandeenya. Kan jireenyaa dhiisii inni kaan iyyuu mataa keenya irra yaabee nurraa bu'uu erga didee erga nurra bubbulee erga mataa keenya irratti baannee deemuu jalqabne turreerra. Waan fedhi duri Oromoonni duri ollaan akkam bultee beekaa akka itti bulee abbaatu beekaa jedhee mammaaka. Maaliif akka itti bulee abbaa sanatu beeka malee duri akka inni itti bulee nama biraatti mul'atu. Nu garuu amma akkamitti bulte waliin hin jennu. Maaliif akka nu itti bulle nurraa dubbachaa deema ofumaan iyyuu. Amma nuti dur muuzii manatti diimessinee gabaatti geessinee ittiin ashaboo bitannee galle. Amma garuu erga qaala'insi jireenyaa hammaate muuzichuma nyaanneetu buna leechaa irratti dhugaara.
Inni haa ta'uuti inni sagaraa keenya garaamatti qabannee dhokfanneetu irra keessa keenyaan of bareechinee deemna moofama keenyallee miiccannee of babbareechinee deemna akka